Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan kun guddaan isin haa qaqqabu. Arras immoo akkuma yeroo darbe isiniin jedhee waan hin hojjedhu qabadhee dhiyaadheera. Wanti narra hojjedhu foon hoolaa waxii diimaa isaan hojjedhee isinitti agarsiisa. Muradhee qopheeffadheera foon diimaa kana. Shunkurtii muradhee qopheeffadheera. Kuni shunkurtii gurguddaa isaa 4 muree qopheeffadhee timaatimis akka kanatti muree qopheeffadheera. Wantoota na barbaachisanidha kuni qullubbii adiidha. Akkuma argaa jirtan qullubbii adiidha. Ashaboodha kan na barbaachisu. Kun immoo kororimaadha yoo qabaattanii. Inni taanu kun zayitiidha wanta na barbaachisu keessaa kun barbarreedha. Akkuma beektanii bishaanidha kan nu barbaachisu. Wantoota kana qabadhee immoo gara abiddaa irratti walii wajjiniin hojjenna. Argaa jirtanii amma abidda irra kaawwadheera. Hojii isaa jalqabaa irra jechaadha. Abiddis itti qabateera. Egaa anuma faana turaa walii wajjin hojjenna. Waxii bareedduu sa'a gabaabaa keessatti sa'a walakkaayyuu nutti hin fudhatu. Waxii garuu bareechinee akkamitti hojjetannee nyaachuu dandeenya isa jedhudha. Waluma faana ilaallaa waxii bareedaa isaa hojjennee nyaannaa. Egaa nama faana duraa ammas immoo dabaleen isinitti himaa share, comment, subscribe naa gochuun irraanfatinaa. Oromoo Koosayidhu chaanaalii kootti bu'aati. Wantoota hojjedhu isa kana duraas ilaalaa. Gara fuulduraattis maal akkan isin hojjedhu naa barreessaa. Egaa waluma faana turtii gaarii. Akkuma argaa jirtanii amma immoo shunkurtiin kiyya bishaataa jira. Akka gaariitti bishaataa jira wanta ta'eef anuma faana buutanii ilaalaa jirtu jedheen abdadhaa. Kanatti aansinee immoo timaatimii itti naqna. Shunkurtiin keenya eegata akka bishaatee booda timaatimii immoo itti naqna. Timaatimiidha wajjin immoo takka bisheessuu qabna jechaadha. Anuma faana turaa. Amma immoo timaatimii fi shunkurtiin eega wal nyaatee booda immoo akkamitti akka waxii diimaa keenya hojjetannu wal faana ilaalaa irraa. Shunkurtiin koo kunoo akka dansaatti bishaataa jira. Anuma faana turaa. Yeroo inni bishaatu immoo akkamitti immoo akka sakaan walii wajjiniin hojjennu wal faana ilaallaa jechaadha. Akkuma argaa jirtanii shunkurtiin koo bishaataa jira. Amma zayitii itti naqachuun qaba wanta ta'eef zayitii koo itti naqadhaa. Timaatimii fi shunkurtiin akka gaariitti walii wajjin bishaateera. Zayitii koo immoo itti naqachuuti amma barbaaddanii an baay'een baay'isu maaliif boodas dhadhaan itti naqa wanta ta'eef zayitii baay'isuu hin barbaadu. Amma nimadha. Anuma faana turaa. Zayitii fi shunkurtiin immoo eega walii wajjin bishaatee booda isinitti dandeenya. Akkuma argitanii shunkurtiin koo timaatimii koo wal faana baay'ee bishaateera. Amma maalan godha jechuudha kanatti fufee barbarreen itti naqa. Barbarree amma fedha keessanii itti naqattu. An ammaa fi ijoolleen koo gati nyaataniif barbarreen baay'isu. Barbarree baay'ee xiqqoon itti godha. Ijoolleen koo sana gatiin isaanii nyaataniif barbarree yoo itti baay'isne immoo ijoolleen koo nyaataniif kanaa jecha baay'een baay'isu. Malaalaan karaan isaas baay'ee bareedeera biftisaa. Booddee amma daqiiqaa 5 amma 10 walii wajjin akka gaariitti bisheessuu qabna. Eega bisheessinee booda immoo eegan bisheessee isinitti dandeenya. Amma immoo shunkurtiin koo fi barbarreen koo walitti bishaateera. Maalan itti jechuudha qullubbii adiin itti naqaa. Amma qullubbii adii kootiin immoo akka gaariitti wal nyaachistan immoo sukkuummattu jechaadha. Akka gaariitti yeroo sukkuumtan ammala foolii bareedaa isaa nuu fida. Qullubbii adiin yeroo baay'ee murgeessaa hin bareechaa. Fooliisi
waxii keenyaa nama waxiin hojjetan hundumaa irratti qullubbii adiitu itti naqi waan hin hojjetan qabu waan hundumaa qullubbii adiin itti naqadha fayyaafis urgaafis mi'aa nyaataafis baay'ee bareedaadha mi'aa waxichaatii fi amma immoo qullubbiin kun eega wal nyaatee booda walitti deebinaa takkaa bishaatu kan qadaadadhaa isin garuu anuma faana tura deebinee walitti deebinaa jechaadha. Amma immoo shunkurtiin keenya akka gaariitti bichaateera waan ta'eef maalitti naqanna jechuudha dhuma irratti foon sila muranne kana foonicha kan naqadhaa jechaadha. Foon keessanii gaddas isinitti meera viidiyoo gosa xibsiirratti baay'ee miicuun nurraan eegamu amma danda'ame duwwaa seetu miicimee gaariidha. Kanaaf amma foon kana waliin sukkuumanna jechaadha. Akka gaariitti yoo sukkuumanne bishaan yoo barbaadan bukkeessa akkasitti irra kaa'attanii itti coccobsaa gochuu dandeessu yeroo isin jalaa shunkurtiin qabatu. Angaruu amma yoonaa bishaan ittiin buufne isuma sukkuumaa jira. Foonicha keessa immoo qulleetiin kun inni nuun shunkurtiin inni nuun bisheeffataa jiru kun akka keessa galee bareedee mi'aa qabaatee nyaannuu fi ituu bishaan ittiin baay'isee foonichaa fi shunkurtii bisheeffanne kana barbarree zayita waan hundumaa isa qabu kana immoo wal faana akka gaariitti sukkuumne gaariidha tu bishaan itti qophine jechuudha. Ammas deebinee walitti deebina anuma faana tura. Amma isinitti deebi'eera. Masin cuccuufanna bishaataa jira akkuma isinitti mul'atu foonii keenya baay'ee bishaataa jira. Amma garuu bishaan xiqqootti naqachuun qaba akka distiin keenya nu jalaa hin qabnetti distii keenya eeggachuu qabna. Yeroo baay'ee distiin nu jalaa qabeenyaan mi'aa waxii keenya nu jalaa balleessuu danda'a. Nus immoo gammannee akka nyaanni nu taasisa waanta ta'eef distiin keenya akka nu jalaa hin qabneef harki keenya ituu daddafnee bannee sosochoofnee gaariidha. Kanaaf amma bishaan xinnootti cobsadhe amma daqiiqaa tokkomma lamaatti akkanatti eegan tursee booda isinittiin immoo deebi'aa jechaadha. Akkuma argaa jirtanii waxiin koo ga'aa jira baay'ee bareedee itti mul'ata deeman yaada akka dansaatti bareedee kuno mul'ata miti baay'ee bareedee foolii isaas nutti himuu hin danda'u. Haaluma kanaan nuti jirru amma gara tooraa geessifataa jira daqiiqaa tokko lama duwwaadha. Soogidda amma fedha keenya xiqqoo itti naqannaa jechuudha. Soogidda amma barbaadan amma mi'aa isaa barbaadan an baay'een baay'isu. Kanaaf soogiddaa wajjin immoo akka wal nyaachisne isinitti deebi'aa jechuudha. Ilaaltuu akka gaariitti bishaataa jira. Waxiin keenya qaqqabaa jira. Waxiin kun walumaa gala sa'aatii inni fudhachuu danda'u akka kanatti yoo daftanii hojjettanii sa'a walakkaa duwwaa fudhachuu danda'a. Sa'a walakkaa amma sa'a tokko gidduutti hin fixxu. Kanaaf amma sirra deebiin isinitti himaa. Oromoo koo chaanaalii isa jedhu like, share, comment naa gochuun irraanfatinaa. Wantoota isiniif hojjechuu barbaadan yoo jiraate immoo jalatti naa barreessaa. Walaa jajjabeessinu anuma faana tura. Akkuma ilaalaa jirtanii waxiin keenya nuuf qaqqabaa jira jechaadha. Akka gaariitti bishaataa jira. Amma bishaan amma feetan jechuudha. Ammas na barbaachisa jettan bishaanitti naqattu. Furdina isaa an baay'ee waxii qallisuun jaalladhu waxii furdaan jaalladha gama kootiin bishaan akkuma isiniin jedhe sila bukkeetti irra kaanneerra waanta ta'eef ammuma barbaadan bishaanitti naqattanii waxii keessan qallifattu jechuudha. Amma qallina isaa amma barbaadan an garuu baay'ee akka qallatu waan hin feeneef amma numan godhadha jechaadha. Walitti deebinaa masitti qadaadannee waxii keenyatti sa'a muraasa booda walitti deebinaa.
Waxiin keenya kunoo akkuma isinitti mul'atu amma nu qaqqabaa jira, gara xumuraarra ga'aa jirra. Baay'ee bareedee haala kanaan bishaataa jira. Amma kanatti aanee wanti nu hafu gara xumuraa geenyeerra wanta ta'eef wanti nu hafu yoo jiraate qimamii waxii yoo qabaattan qimamii waxii xiqqooma ishee irratti godhattu shaayii maankaa akka wanta ta'u dhadhaa yoo qabaattan immoo gara xumuraatti dhufaa irraa dhadhaa keessan immoo itti naqattu. Amma waan hundumtuu gara xumuraa geeraa kun wal nyaatee walii wajjiniin akka eega bishaatee booda gara xumuraa irratti immoo akkamittiin akka nyaannu isinitti agarsiisa. Ammas Oromoo Tube isa jedhu like, share, comment, subscribe naa gochuun irraanfatinaa. Yennaa subscribe naa gootanii yeroo hundumaayyuu hojii nan hojjedhu dafee akkasiin qaqqabu taasisa jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu subscribe gochuun irraanfatinaa. Yoo jaallattan immoo like, share, comment naaf godhaa. Dhumarratti wal argina. Waxiin keenya akkuma ilaalaa jirtanii bishaateera, qaqqabeera. Kanaaf amma qodaatti baaseen gara nyaataatti akkamitti akka dhiyeeffannu immoo isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. Egaa waxiin keenya kunoo raawwatee haala bareedaa akkasiitiin dhiyaateera. Biddeen immoo yeroo biraa biddeen bareedaa akkasii immoo akkamitti akkan tolchuu danda'u immoo isinitti agarsiisa. Amma garuu kunoo haala bareedaa akkasiitiin raawwatee nyaachuudhaaf qophaa'eera jechaadha. Itti baafattanii dhugaadhaa baay'ee urgaa'aa, baay'ee akka inni mi'aawu abdii guddaan qaba. Akkasitti itti baafannee nyaachuudha. Ani eegan hojjedhee qammasee isinitti agarsiisa. Kan itti mi'aawu wow, dhugaan isiniin jedha baay'ee mi'aa hojjedhaa ittiin bu'aaraa. Viidiyoo biraadhaan immoo walitti deebinutti waa biraa qabadhee amman isinitti dhufutti yoo